من فجافتهم بكلا ماليغا akka silaa feenuu ittan sii bakeeka silaa waan dubartu mabbeeka keenya waasni bal'aan barumsatti deega silaa barreeffaa ijaa taana lawullumseega har'a ummanni keenya harka namaa eega hambaa biraa beeka keenya nu wallaalaan arganne ergamaa jaala. beekumsa dhuunfannee diinee qaddamannaa nu rabbi tamannaa hirkoo gaarii qabna inshaallah gaaf tokko mataa ol qabanna waan namni biraan qabne islaamummaa qabna diiniifis daawaafis yoos bu'aa qabaanna uumama ilaahiin nutti mee quraanan ilmi shari'aatiif kan idilee qabaannan teknoloojii amma barree fayyadamna faayidaa arganna duniyaa akhiraaf tola arganne ergamaa jaala kallattii nuuf laaffee qoranne qaroomna hunduu bu'aa qaba hundumaa taajomna sooshoolojii jedhan hawaasa qoranna arteedhaaf ogummaa gaazexeessaa taana injineera taane biyyattiin jaarranna taarika ummata dabre beekuu feena kun hundinuu eegaa nummoo eenyuneeyna yoo baranne hamaaf gaarii addaan beeyna khayreettiin kuufanne bortaan abbaa seena kun waan fagoo seenaa guyyaan as deemaa bula arganne ergamaa jaala. يا فرفمتم نبي المختار يا درقو إسلام يا المعنى مكاري بكم سصيفتي قردونو بري دچي بيا لفا جغرافي فيزيري انفورميشن ساينس واي كمبيوتري دقاقي نبيا بايو كيمستري ومشا قدنا كاتان دستوري مكانيكال تو سيفيل انجينيري قلنا دامي سومو فواي اغريكالچري وانو دبر دري نو دكابو يالا arganne ergamaa jaala dhaga'i hubadhu waliif naa dabarse faayidaa lakkoofsaa hin qabne barumse khalqa rabbii baruuf uumamayuun barsi faayidaa wallaansaa qorachuudhaan arsi adeemsi siyaasaas ni qaba saayinsii nuuf gaataayinsi kaaseenne laalla arganne ergamaa jaala lakkaameen numuu waa'een teknooloojii nama fayawaanaa qorannaa baayoloojii maanaajmentiin qindeessuudha akkaataa hojii qorannaa qilleensa kan meteoroloojii waa'ee roobaatuu kan maddaa gammoojii envaayiromentii faa nyaataaf dawaa wajjin waa'ee kuusaa galmee damee filooloojii waan dura waalamee baas arkeeoloojiin faayidaa isaa wajjin jara barallaala arganne ergamaa jaala as keessatti wannan garii makaa dha'ee birkii barnootaa irraa keekuu danda'e garee barattootaa dubbataan naga'e gurraan funaannadee gurraanis hin ga'e ergaa koo jabeessuuf sababa naaf ta'e akka dhaloonnarraa dammaqee ol ka'e yaadanaaf hubatu waanan jechuu ba'e keessaa maqaa dhahee bira dabru yaala arganne ergamaa jaala herrega yoo jedhan ilmi faraayidaa beekumsa lameenuu qabaachuun faayidaa kan seeraa qoratee walitti nuu fida eessatti wal ta'a eessatti wal dida lachuu beekuu dhabuun miidhaa guddaa fida hin taanu baciidaa itti seenne laalla arganne ergamaa jaala damiin barnootaa baay'eedha maqaansi fakkeenyaaf hangarii tuqee dhiise baansi keessa seenne beekuuf habarannu afaansi dubbatameen numu faayidaan fiiziksii bu'aansaa baay'eedhaa hin fetoo lakkoofsi waa'ee sanyii namaa damee jenetiksii lakkoofsaaf kuusumaa qorannaas taasiksi hundinuu saayinsii ofii qabalaala arganne ergamaa jaala biqiltoota adda addaa qorata agronoomiin waa'ee filoosoofis baradhuun gowwoomin
qorannaa urjiilee waa'ee astronoomii maarkeeting akkaawunt ammas ikonoomii elektiriik paawar lafaa uumuun yoomii yoo dhaloonni har'aa barateen colloomin nama yaada gabaabaattiin saayiboomin himmaadhaan duroomii yaadaan fagoo laalaa arganne ergamaa caalaa. Nama himmaa gabaabaa saayiban godhatiin jecha abbootii keenya yaadadhuun dagatin yaalma koo namantaa netti naan hidhatin kun dhaamsa guddaadhaa dhaggeeffateen gatin jechuun si harkisee bakkatin jaallatin si dhaaba saayiblee yoo gaariin filatin kana ofiin dagatin qabadhu siif tola arganne ergamaa jaala. Diinii tuttaajumaa ummata barate nama ilmi shari'aatti dura afaan hiikkate barumsa idilee gubbaan dabalate yaabboleewwan kiyya silaa takkas taate qooda diinii keessaa gumii kan kee baate hayyoo gama lamaa dhabuu waan nu goote nan himatuun jedhe waan keessa koo guute. Qalbii koona fuute yaadaan deemee laallaan arganne ergamaa caala. Namni akka jiraan uummanni baratan ilmii diinii fidlee walitti qabatan lakkoofsa hawaasaatiin yoo wal bira laaltan barattoota qabna jechuun hin ulfaata ni qabna jechuurraa hin qabnu dhihaata dhibbeenta yookaan qorattoonni daata. Himurra dhiisuu kunaaf wayya fakkaata namni keessa beeku ni arga akkaata garaa nama ammaata wal biratti ilaallaan arganne ergamaa jaala. Obboleewwan keenya jarri waa barate kan beekumsa lamee walitti qabate kan lakkoofsaan xiqqoo seenee waa qorate xiqqaatus waan jarri diiniidhaaf hojjete bu'aa uummanni islaamaa jararraa argate garii waa barreesse kan biyyaaf dubbate kaana bukaatummaan diiniidhaaf muggute maal goona kakkaasee otoo noo baay'ate waan baay'isan taate baay'ifannee silaa arganne ergamaa jaala. Waan baay'eesan taate baay'ifannee silaa arganne ergamaa jaala. Barattoota qabaachuu keenya wallaalle heddumina keenya yoo wal bira laalle muslima baratan jennu yoo madaalle barumsa idilee qofa kan barate caale beekumsa amantii islaamaa wallaalle diinii isaa jaallachuu malee seenee laalle. Caalaan jara kasiiti yoo wal bira laalle kan ofii wallaalle hambuma dabalaa arganne ergamaa caala. Baay'een barumsa idilee barachuu argate ilmi diin islaamaa qara'uu dagate diiniin jaallata beekumsa rakkate yoo gaafadhu gariin waan gaabbiitti taate ilmi shari'aarraa laalcha gabaabbate. Yoo garis butamaa yoo garii of yaadate yoo laaluu dhaabbate gaabbineessaa oola arganne ergamaa jaala. Gariin kana argee barachuu baqate yoo laaluu namoota baratee jallate barumsi nama jallisatti fakkaate yoo argu uummata diinirraa fagaate waan qaroomisee waan ofii dagate. Hundaa miti gariin daandiirraa jallate galaanni jallinaa nama baay'ee nyaate achii tambifate wana'uudu billaa arganne ergamaa jaala. Akkas ta'uu bunni sababaatti ta'e gaafa daa'imummaa dubbiin jalaa baay'ee qawlee rabbiif nabiitu tuulafaa ka'e islaamummaatti afaan hiikkachuu danda'e. Beekumsa zabanaas walitti hidhee lazzaan diin islaamaa isaaf ifa ba'e garuu amma jallinaaf onnas baaba ta'e beekumsa qotisuu qabatee ol ka'e akka hin taane ta'e hangafa wallaallaan arganne ergamaa jaala.